زين اللي لو قايسيتي كان رتي أنا اللي ميتو والله ميتو والله أنا اللي أسجل أسي زبادي ولينيادو يوكان مودي رجع دبي تبسي ولينيادو دي رجع دبي بدنا ولينيادو دي رجع دبي روزا ولينيادو دي رجيكني ولينيادو كان مو كنتاكي برجري ولينيادو I have too much والله باين we have too much we have too إلا much مودي روفتم ما يسات أمانو أبيلا أما دير أكاسي يجراتن كيتنا دوسون دير جيسي نفودا يجودا إيميل نكاونتي ساتي فيا ولتي بنامو برباد دير يجودا وفي هذا من سات ناوجي ولا ناوجي أولا ناوجي جمدا ناوجي جراتا سلكي ساغرا لفقرقل سلكي ساغرا لفقرقل شديس لا كدير حتو سلكي ساكنا غرا لفقرقل شديس أتاچي ورقرقل شديس تانا سيطلاقه Simbe kunni. Dira emailin kiyyaaf ka isaa googiliin kiyyaaf ka isaa walitti banamuu fedha. Ila amma dira googiliin kiyyaaf ka isaa. Ni Turkii keeti moo kiyya qashti? Namni na bilbilaa jirtu sun silkii ati na bilbilaa jirtuun online gubbaa jira. No namatu natti dawwalaa jira. Silkii ati natti dawwalaa jirtuun online gubbaa jira sorry. وانا chatna god inbox ni arga wanta if chatna god ana miti maazarin tiya jechuudha tana dhalte yoo abbaa kiyyaan adda baate yoo dhiira barbaadde heeruma dhabdu dogongora keessa namni dhiira dhabee fi oromoon maal jette dhiifama safuu keessaallee baate naan hin jedhina تقاوى قبض دير أرجع نبدأ سرير قلا أنا هو ينامني دير أبي هيرو ما أبيه نجيم أدان تنقبه هيرو مني دندا just digaru kan itti heeruman eenyu waan jedhutu nu gufachiise jaal marroon hadda galee bardoluu ni danda'a qawween harkaa qabnu sun nu gayaa miti waan jedhu bosona taa'aa jira isinii gala kilaashi dhabeeti miti jaal marroon ka bosona taa'aaru meeshaan harkaa qabu kun fakkeenya kasaafi jira bar ummata mataa rashanaa kana fakkeenya example isinii kaasa nama isinii gala waan jedhu example isinii kaasa meeshaan harkaa qabu kun nu gayaa jecha ammalee kilaashi wataaddarri abiyyi qabu son numa qaba jaal marroonis isinii galuu qaba kun mina keessa nagalchaa amma naagale mammaksiti ana turee di baay'ee sammuu bira kana ga'u soo kilaashiin namichaan qabu gahaa miti jechuudha ammatti yaa amma jaal marroon fakkeenyaaf kilaashaa waan abiyyi qabu sanni ni qaba wanni garuu irraa jiruuf maal inni meeshaan kun nu gayaa humni kun nu gayaa ka jedhuufi malee dhabeeti miti jechuudha. Abaatee jennaani garasii barbaadamu kun geenne jechuudha. Ajjeeseetiin irraa hiikkatee galaa jira. Kuma san jechuudha. Anis dhiira dhabeeti miti kan jedhu ni qaba. Nama meeqa waliin miisanjara keessa haa bulla. Nama meeqa waliin waasaappii buitoomii keessa bulla. Gin ammoo kan hanga ammaa onneeti yaseenu tokko hin argan. Ani irra qabeenya hin fedhu. Dhugaatu isin dubbachuudhaaf. Kanaadaa jiraate, Ameerikaa jiraate, Awustiraaliyaa jiraate, biyya jiraate qabeenya sararaan jasti dhiira ofittummaa ofitti aman. Dhiira ta'uu ofitti aman. Dhiira ta'uu jechuun ammoo dhiifama naa godhaatii akka dhiiraatti surreetti hidhatee akka dhiiraatti rarraafachuu qofaa miti. Argitanii rarraafachuu qofaa miti. Dhiirri maal rarraasa? Dhiira waliin maali? Ulaagaalee maaltu barbaachisa? Ani ishii tana akkamitti ilaaluu qaba? Akka haadhaatti ilaaluu qaba. Akka ammas taree deebiin ilmooti haadha manaa isaa ta'uu dhibba keessaa paarsantii dhibbatti ka shakkiin qabe natti amanuu qaba. Gaafa haadha kiyya kanaadha kana bultii kana yeroo na dhoggee ila amma kun amma dheengadda yoo godhu arriin asiin nabbaateerti argartanii miti waan adeeman. Adaadullatti nama dhugaa haadha faatee let me ask you one question gaafii siyaasaa wanna dhiirri akkati yaaddee hin argamu jaarraa kana keessa. Suni nu hunda hawwii dubartii hundaa jedhe.
in argamu yaa'u filannoo keeti. Dhiira akkasitti yoo hin heerumin dhaabadhee afaan filannoo keeti. Baay'ee dhiira akka barbaadanitti heerumuu dhabanii booda gubachuuf hiikuurra akkana firii ta'anii jiraachuun illee waan tokko. Gama tokkoon hin argatta dhiira amma akkati jettu googilii tokko godhee maalii tokko godhee nu dhiirri qulqulluun akkasii hin jiru. Ana dhaggeeffadhu abdiin kutadhu addunyaa kanarraa dhugaa keeti sun dhiirri akkasii hin jiru. Yaa abdiin kutan garuu hin jirtu. Uffi harkaa kunis waliin gadi qabsiisaa horsiisa. Maali jette? Maal jettaati? Ati galteetini wayita biyya galte san harree wadala galee horsiisaa naan hin jenne maaliif yaada kee jijjiirtee biyya alaatti deemte? Wallahi karoorri kiyya beektaa. Harri dhaga afurii shanii takka biteetu maani nagada jedhee wallahi karoorfadhee gale. Buna, goommana kana, dinnichaa. Ammas taree deebee irra caala namni kenna waan araada qabu fedha waan akka tamboo kanneen jechuudha. Hoofee tafunyaan ulatan ta'an. Inuma gurgura jedhee abdii kutadhee asii gara biyyaa gale. Kuma kana hojjedhee meeqa kushii nama arabaa kana keessaa baa jedhe. Asii gara biyyaa galee amma harree takkitti kuma harree xiqqoodha sunuu laali kaa xiqqoodha. Dhugamaan harree bitte moo? Ati dhugamaan harree bitte? Dhugama? Waan kuma torbaan bite harree takka. Harree takka kuma torbaan bite amma wadala guddaa wayii ilaalee. Dinnicha midhaamina nagaduufi? Nagaduudhaa barbaada qoyi. Amma harree wadalaa tokko kuma 12 dhani kuma 12 bite. Cee keessatti haraashiidha jedhanii ba'aa kanan danda'a. Amma yoo biteetiin jedhe gaafa kaan laali kaa. Yoo akkana torbaan akkana ga'e. Lafa namaa wayii seene achi waraanan abbaa waraanen beekan. Galee balbala dhaabata yoo hanga ba'a galu. Harree maal ta'e ijoollee abbaa waraanen beeknu hin waraanan. Gaafa achirraa gaafa yoo fuudheetiin qabalee takkatu jira qabalee sadachi kissiidhaaf qabadhee dhaqe. Harreen jedhaa waraanan jedhe. Kissiillee dhaydhaa namichi garaan qabalee. Wallahi kissii dhaqee fi wanna dhaqe waajjira poolisa. Asii galee ji'a meeqa keessa kissii duras illee dhaydhe? Lamaatee amantalala. Aganatti amma yoo dhaqeetiin jedhe wanni hundi akka duraanii sani hin jiru beektaa jijjiiramee jira harkaan deemuu qabda qabalee yoo dhatte kaabinee ganda tana yoo dhatte harkaan deemuu qabda. Amma hin dhaqee gaafa torbaanii ragaa qopheeffadhu deebi'edhan. Amma gadhuma kenna isa warruma ebeluuti waraanee lafa ebeluu seenee jira namicha wayiiti ganda kenna jira abaaraman tokko gammadoo jedhanii. Warruma santi waraanee maatima kenna lakka'eeti obboleen jedhamti yafa lakka'ee gaafa torbaanii yoo asii dhaqee deebi'u. Nadidan amma maatii kenna keessa namni tokko wanni kun nu kakachiisaa jetee naani argine dhani nadidan. Nadidan. Harreen ogamaan laali kaa balbala seeraa tana tama laallasu harreen du'e. Laallasu harreen du'e. Dubbachuuf ati ashoofa jettu jiruun Itoophiyaa akkasi. Wallaahi ati yookaan ashooftaa jiruun Itoophiyaa garuu akkasi. Yoo waliin hojjedha jettee ati kaate wanni sun hin bada. Yoo keessi bira geette si mararti. Goma qabeenyaa wallahi gisee kooti jiru san lukkoota kanneen jechuudha lukkoo gara 60 bite. Lukkuu tana seeratan jedhan guyyaa hundanaa kan yoo na bilbilan lukkuu bakka kennu dhabne lukkoota nurraa seeratanii guyyaa gadi baatee jarna bar Itoophiyaa yeroo lukkuu walirraa seeratan keessa jirra. Lukkuu tana taan luka dhayanii cabsanii taan koolarraa dhayanii buusanii taan qalatanii nyaatanii. Wanni hin goone jirtu lukkuu tana lukkuu 60 bite keessa lukkuu 30 gad. Inuman cadhise. Achi deemtee dhuftee tuun duutee tuun maal taatee qoricha nyaachisanii maal taanii lukkuu 15 gatte. Gurguraati. Dhugama ilaali warra kennan gurguraati dinnicha hambita lafa kaayaa jedhe. Maal godhane? Dinnicha hambitanii lafa kaayan dinnicha laalisaa warri achuma takkummaan luqqisaatiin xoroshoodhaan qabataa nyaatan takkaan lukkisaa xoroshoon qabataa nyaatan macaqqe kun taati faatee kasaa harke kun kasaa.
Awwaala baate. Atiin sun garuu nama yeroo akkamii jiraatti rabbitti. Astagfirullah. Negaranyaa wayyii wallaahi. Wanni ati nagaduu fi addullee ati akkami biyya alaa waggaa meeqa turtee galtee asii harree bitta. Allaali Bara wayita biyyaa baatu iyyuu haga silaa paaspoortiin baastee finfinnee deemte. Ceenaa kan dhaabattee harreen waan ajaa'ibaa argine garuu biyya keessa yeroo gadi. Deemasii turte qaamni mootummaa kootu nu waliin dalagisiin jedhee tinisi affeera hin jiru. Murtii warra keenya xalayaa gaafatanii. Maaliif? Faadarii kiyya xalayaa barreessanii gaafatan. Gaafatanii jennaan anamma faadarii kiyyaani. An tokkoffaa Kanaadaarran namni na barbaada. Baay'ee akkuma isin beektanii haga warqata wayii sirreeffadhu malee Kanaadaarran namni hojiidhaaf na barbaada. Amma intala takka yeroo dheengadda argitanii faranjittii takka Chaayinaadha isiin. Bakka barbaadetti dippiloomantii si banuu dandeenya hojjechuu ni dandeettan nu waliin tanaan jettee na gaafatte san jechuudha. Yeroo baay'ee keessaan na barreessiti. Ana immoo biyyuma keessa taa'ee tasa qayyaamuun barbaadu. Kanaaf jecha dide malee ani abdii ishee aggaarotu na barbaadee ture OBN keessa waliin hojjennedhe. Abdii ishee aggaaroon beektaa kasuudii irraa gara OBN keessa hojjetu san. Yaa an dhugaaf jedha baay'ee waan haasa'u kan ashoofaan jirtu. Na barbaadanii didee sin jedhaan hin barbaadodhe. Gisee biyya barsiiftuu wannaa ture kan barsiiftuu histirii yookaan ammoo barsiiftuu jiyoogiraafii ture bar. Seenaa baay'ee waan keessa qabuu fi seenaa baay'ee waan qabuuf jecha anammoo biyya keessa taa'ee hojjechuu barbaadishaa fuulduraati biyya keessa taa'ee aadaa kiyyas ta'ee wantoota garaagaraatis hojjechuu dhabdii qaba. Isa aadaa irratti dhugaaf jedhama. Wandoo kabeettu yoo taate Saaraa Duubee kabeettu yoo taate dhalattuu naannaa kiyyaati. Mul'isa aadaa kutaalee Oromoo irratti nu wajjin hojjedhu naan jedhanii na gaafatanii turan. Birraa Gammadii amma na gaafatee ture yeroo sana ani hinditi. Hamzaan maal jedhe si dhageera. Waan ofirratti argee gabaa guutuu kootu sin jedhee diddee haftee wallahi nama natti hin fakkaattu bayyala kana. Eenyu? Gaa'is taphtaa Hamzaadha. Bareeda. Munda Abashira. Nama Hamzaa jedhamu beektaa? Yaa. Barbaadoo wadarree. Facebook irratti argee viidiyoo jarree isiin birdiinsi keessa jirtu taaftaa wal godhaa gubbaa irra barreessu. Post waamee haysarachoo manne. Mimi nama komantii si barreessaa wal garaa si nyaatu si mara. Daree Hamzaa kana jechuudha wanni inni poosti godhu wanni inni walitti guuru kun bakka inni walitti guuru rabbiin isaa haa beeku. I don't know jedheecha. Wannaa tokko poosti godhee ani yuuree fi tana na aarse. Maali jedhe dhiira Arabaa taatee Bengaaliyaa I don't know dubartii Oromoo waliin haga nama dubartii 4 moo 5 akkas tuni. Oromoo wal baafata san maaf irratti duulanii jedhe bar dhiirri tenne yoo dandeettan akkasi ol baadhatanii haadha manaa keessanii waliin jiraatu. Bareedaan akkas jiru sunu deemee hindii fuudhe maa birkiidha dubartiin tennetti Oromoo. Nagayaan jiraatu. Mee maa rakkoo qaba barsiisaa kanaan tennaanatu siniin jedhe raaha argattan taanaan isin kabajjan taanaan yeroo ulfaa ufta ciiftee nagayaan teettee hanga gaafa deettuutitti gammattee jiraatta taanaan. Mana keessatti shunkurtii bitee galee sii kartafeetiin yeroo ati dadhabde nyaata hojjetee si nyaachisa shaayii buna danfisee mana qalaga taanaan. Bakka feetetti heerumi jiraatu. Ana siin jedhe bakka feete heerumi jiraatu. Muyyattii takkittii fuudhanii ardii kana hundaan deeman. Maal ka keessan sibiila ka keessan xiyyiitiitu ka Bengaali ammoo wannoo tufamoo maal inni bishaan tufu. Barniirri kenna kun maal jedhana. Ani fakkuma isaanuudha. Ay nama kana. Dabiliin hin jiru amma akkamitti immoo hedda qoy. Akkamitti hin dhufne dabiliin? Taaftaa yaa dhufne dala. Ada, waduh. Kamera tak pernah bakal berlesu. Iya.
Indaluutiin hin jiru. Mooyachuu qabaataa kan deettee jedhii laa hin deetne hin dayan malee isiin hin deetne. Anchi manni yaalaan jira biratti dhalattu. Injira wallaa. Beekwa. Amma akka lakkoofsa Itoophiyaatitti maazarii tiyyaa yoon fuudhan jedhanii bara kun wannoo san bara beelaa san sabaatti jedhan san faadariin kiyya ni kaa'idhate maazariiti. Achirraa waggaa 5 turee galfate maazarii. Esii waggaa 5 turee isii galfate anachirraa ammoo waggaa takka turee dhaladhe. Walumaa galatti an daa'ima jechuudha dhageette walla reef kaalkuleetuuf godhaa jiraanuyyuu. Bareeddu ko thank you. Ayee seefuutiin baay'ee wal argina yoo dhufe. Ajjeesuu barbaadan kana dhugaa rabbi. Laal kaakitaa tokkoffaa amma maal gooti fakkaate Hamzaa mataa gargar profaayilii kaata torbaan tokko. Kana hunda sanuma yaadaa jiru. Torbaan tokko Hamzaa mataa gargar galtee profaayilii kaatta. Hamzaa keessaa bahee waan naqaxxa'uu barbaaddu naqaxxa'e. Nangachuun hangal jabaan gaggee orga wala seente Hamzaa jettaa barri. Hamzaan ani beekan intala nama wallahi guyyaa takka jedhee beekan. Guyyaa takka illee taatu malaataa isaa harkaan qabaddayyuu Hamzaan jenne bara takka wala seenterra Hamzaa jetta. Wallahi ani Hamzaa guyyaa takka hin jenne uummanni kun naaraga guyyaa takka hin jenne. Deema Hamzaa laala Hamzaa deemiseen deema Hamzaa laala nuti akkasiidha. As jala barreessuu ani waan jedha malee guyyaa takka ani laayifii seenee maqaa Hamzaa osoo hin wajjin. Idaatii lammataa ammoo maal goota sitti fakkaata? Maal jetta sitti fakkaata? Haadha faateeti jedha. Anatu dogongoree hulaatan. Abbaa manaa kiyyaa dhufte kaabimti bultiin naddii guudhaati. Yaa Rabbi yaa Allah. Shaadii kanaan kun akka taanaan ilaalkaa zabaadii naa fidee bishaan qorraa naa fidee juusii naa fidee dhufu urga gaafasi. Ati zibaadii kana waliin guurtee maal godhaa jirta garuu? Zibaadii kana ka coggaarraa maal taate jedhanii nu qaalayaa jirra kaayiroo jirra garaan qabbaneeffanne. Ishee asii mi'aatti. Takka jedhu. Lammataa ammoo suuraa kiyyaaf ka Hamzaa qixaati sadaffaa suuraa kiyyaaf ka Hamzaa torbaan tokko profaayilii si erga suuraa torbaan takka profaayilii adii rabbiiti qabeenya keeti gurbichi kun jettee profaayilii nu kaatta. Suuraa keetiif ka isa? Ka waliin kaatan qabdammoo isatu walitti si akka hidhansanii waliin hidha. Laa ka waliin kaane qabna. Okay. Okay, asbiti. Profaayilii na kaatta. Profaayilii na kaatta ka lammataa maayi? Ha lammataa ammoo qixaatii lammataa ammoo jechuudha. Ol kaatee waanuma Hamzaa jedhamuu hin beeku jette. Waanuma Hamzaa jedhamuu hin beeku. Agasuma jedha. Waanuma Hamzaa jedhamu Hamzama jedhamu sanuu hin beeku ani ni dhiifama naa godha Oromoo jette. Gaaz viidiyoo kana naa waraaba jedhi shidati jedhi. Yaa Oromoo waanuma Hamzaa jedhamu iyyuu hin beeku dhiifama naa godha. Waraaba jecha. Waanuma Hamzaa jedhamu iyyuu ani hin beeku jedhi. Golquban qabnu jedhi. TikTok irra malee. Hamzaa jedhamu iyyuu hin beeku wal quban qabnu TikTokiidhaan malee dhugaan jirtullee ammoo san ittuu sii dabale. Alhamdulillah onneen na fayyite abboo qara barta saqayyaamaa jira narra feen bulu guyyaatti saqachiisee hafeen beeku. Akkamii mana seente jedhe. Mana namaa seenee hin beeku. Enggak do piyo uffata isaatiin faayamtee hin dhuftu seetan.
uffata isaatii miti sun uffata Harargee. Ammas deemtee deemadda kamaan jedhu kaati baaleen shubbisiiftu namicha guyyaa takkitti biyyoo taphatee hin beekne. Ati maal taate mucatti nu bar fiqirii caala uummata walitti fidaa jirra.